Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kun sagantaa OCM-dhaan Universal Multi Productionitti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa Hafuurawaati. Duraan dursee hordoftoota qophii keenya baga ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e isiniin jenna. Egaa ayyaana kana ka'umsa godhachuudhaan OCM stuudiyoo isaatti keessummoota affeerratee jira. Keessummoonni keenya kunoo nafaana jiru. Barsiisonnis faarfattoonnis warri meeshaa faarfannootiin faarfannoo keenya nu bareechanis nu gidduutti argamanii jiru. Egaa nu waliin turan affeerraa keenya ayyaanni kan milkii kan gammachuu akka isiniif ta'u gamanumaan isiniif hawwa. Egaa keessummoonni keenya har'aa bu'uuran duratti ibsaa tureen barsiisotas faarfattootas akkasumas ammoo meeshaa faarfannoo kan nuuf taphatu nu gidduutti argamee jira. Egaa barsiisaa keenya irraa jalqabu isinumatu of beeksisa jechuudha. Tolee, ulfaadhaadha. Jalqaba irratti amantaa Ortodoksii Kiristaanaa hundumaan waggaa ayyaana du'aa ka'umsaa geessanii maqaan koo Diyaaqoon Damallaash Isheetuutiin jedhama. Wangeelaan hin tajaajila. Barsiisaa Wangeelaa Diyaaqoon Damallaash Isheetuu itti nuuf jechumaan. Innis faarfataa gammachuu Taakkalaan jedhama. Meeshaadhaan tajaajila jechuudha. Tole, obboleettiin tiyya. Anis Magartuu Faarfattuu. Faarfattuu Magartuu Gusaan jedhama. Faaruudhaan tajaajila. Baay'ee namatti tola. Egaa turtiin keenya egaa faarfattootaa fi barsiisaa keenya waliin ta'a jechuudha. Waa'ee dhuma ayyaanaa taasofna, waa'ee du'aa ka'umsaa taasofna. Meegaa duraan dursee barsiisaa faarfattoota baga du'aa ka'umsa ayyaana Gooftaa Yesuus Kiristoos bara 2014 isin ga'e nun ga'e. Amiin, waggoolumaan nun ga'e. Ayyaanni akkamii? Ayyaanni egaa namatti tola. Yeroo kana keessatti du'aa ka'umsa yeroo yaaddan abdii guddaa yeroo torannu eenyummaan keenya gara isa sirriitti gara eenyummaa waaqatti yeroo itti ol guddatudha jenneeti yaadna amannasi. Kanaaf gammachuudhaan deddeebii ayyaana keessa jirra jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee akka waliigalatti akka aadaatti mee qophiin ayyaana mana keessatti gola keessatti maal fakkaata mee faarfattu? Mee akkamiin kabajuudhaaf qophaa'aa jirta? Akkamiin sirnoota maaltu raawwatamaa jira? Mee maal fakkaata akkuma waliigalatti? Waan sitti dhaga'amaa jiru nuu ibsi. Tole egaa ayyaanni amma kabajnu egaa ayyaana du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Mee du'aa ka'umsi kuni akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti akkamitti hubatama? Akka kitaaba qulqulluutti akkasumas immoo hayyoota mana kiristaanaatiin akkamitti hubatama? Mee maal jechuu dandeenya waa'ee ka'umsa isaa? Ka'umsi maalinni mee kanumarraa jalqabnu too waliin haasa'aatti fufnaa jechuudha. Egaa galatoomadha. Akka barsiisaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keenyatti du'aa ka'umsa du'a booddee jirudha. Du'aa ka'umsi ifa dukkana booddee jirudha. Du'aa ka'umsi kabaja salphina booddee jirudha. Egaa kana maal bu'uureffannee jenna? Maal bu'uureffanneeti? Salphinarraa gara kabajaati du'aa ka'umsi, du'arraa gara jireenyaati yeroo jennu kan jennu egaa akka barsiisa bataskaana keenyatti kitaaba qulqulluurraa akkuma baranne Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti du'aa ka'umsi fi jireenyis ana kan nuun jedhe Waaqni keenya Gooftaan keenya kan nu bu'uuressedha. Inni hangafa du'aa ka'umsaa ta'ee du'aa ka'umsa gaafa nuuf laatu cubbuuwwan waggoota 5,500 kufaatiiwwan waggoota 5,500 dhalli namaa keessa ture keessaa kabajni inni xumuraa kabajni inni olaanaan kan argame dukkana barootaan turan dhiphina barootaan turan booddee kabajni olaanaan kan argame Kiristoos Yesuusidhaan kana bu'uureffanneetu du'aa ka'umsi kabaja salphina booddee jirudha jennee kan nuti kaasnu jechuudha akka kitaaba qulqulluutti. Egaa jireenya kabaja salphina booddee jiru jireenya yookaan ka'umsa du'a booddee jirudha jennee too hubachuu ni dandeenya. Egaa haasaa keessanirraa maalan hubadhaa? Egaa faarfattuunis booda irratti nuuf dhuftaa faarfannoo akka nu qopheessaa jirtu sammuu kee keessatti abdiin taasifadha. Isinis gama meeshaatiin nu qophaa'aa jirtu jedhee tayyaadha. Egaa barsiisaa gara qabxii kiyyaatti nan dhufu ka'umsi fi jireenyi anadha jechuudhaan Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 caqasuudhaan kan kaastan gaafan dhaga'u maalan hubadhe ka'umsa booda jireenyi hin jiru jechuudha. Jechuun ka'umsaan ala waa'ee jireenyaa yaaduun hin danda'amu. Jirra jechuu kan dandeenyu
ka'umsa isaatti yoo amanu yoo buluu dandeenye erga inni ka'ee du'a injifatee ka'ee booda malee isa dura jiraachuu dhumtuyyuu jechuun foon uffannee tarii deddeebi'uu dandeenya nyaachuu dhuguu dandeenya jireenyi suni garuu hiika qabeessa kan hin taanedha waa'ee jireenya yoo haasa'uu hin danda'amu jechuudha isin jechuudha fa'i. Galatoomaadha waa'ee du'aa ka'umsaa yeroo haasofnu walumaa galasaa jireenya jennee kan nuti dubbannu eebbisaa fooniif hafus kennaan sugni isaa fooniif hafus waa'ee jireenya lubbuu keenyaati. Akkuma isin kaastan sana dura foon uffannee nyaannee dhugnee hojjennee wantoota garaagaraa raawwannee jiraachuutii dandeenya. Inni suni garuu Kiristoosiin ala jireenya miti. Inni suni salphina lubbuun keenya keessatti kufte keessuma abbaan keenya addaamifee waan dhala isaanittis kan darbe cubbuun waggoota 5,500 ture sun namni jireenya isa dhugaa jireenya dharaa isa biyya lafaa kanarraa itoo hin ta'in jireenya isa dhugaa dhabee ture. Kanaaf du'aa ka'umsaatti jireenya haasofna yeroo jennu waa'ee jireenya isa lubbuu keenyaan kan kabaja itti argannu kan ulfina itti argannu waaqa faana kan ittiin jiraatu namni uumama isaatiin waa lama gurguddoo qaba amala fooniif amala lubbuu qaba kun wal utubanii jiraatu hunduma caalaa garuu jireenya isa dhugaa kan jedhamu jiruu lubbuu keenyatidha jechuudha lubbuun keenya yaadduu dubbattuu jiraattuu taatee waan uumamteef yeroo isheen cubbuudhaan kuftu ture jireenya dhabneerra jennee kan nuti dubbanne waan ta'eef du'aa ka'uu Kiristoosiin fayyina kana arganneerra jiruun kun nuu dhufeera jenneetu dubbanna kanaaf du'aa ka'umsatti otoo hin amaniin waa'ee jireenya bara baraa haasa'uun hiikan qabu du'aa ka'umsatti otoo hin amaniin waa'ee eebba foonillee haasa'uun hiikan qabu jennee qabxii murteessaadha kan naa kaastan dhumarratti jechuudha du'aa ka'umsatti otoo hin amaniin waa'ee eebba foonitillee haasa'uun hin danda'amu kan jedhu ka'umsa godhachuudhaan ammas maal yaadadhe qulqulluun Phaawulos maal jedha ka'umsi maan jiru taanan dhamaatiin keenya bilaashadha jedha dadhabbiin keenya hiikan qabu amma ana al tokko maal yaada seete okay inni nyaannaa ni dhugnaa ni hojjennaa maallaqa hedduu ni kuusannaa mana ni qabaannaa konkolaataa ni qabaannaa addunyaa kana ni bulchinaa waa hundayyuu ni goonaa ni raawwannaa humnaaf aangoo guddaa qabnaa then maal so what kun hundi ta'eetu jechuudha okay ittaan suudhaanu kun hundi kan baay'ee si gaddisiisu ni garba kun hundi kan baay'ee si gaddisiisu yoo du'aa ka'umsatti amanuu baatte hiika dhabeessa jechuudha dhamaatiin kee carraaqiin kee foonumaanuu waa'ee lubbuudhaaf jechuun waa'ee soomuu waa'ee sagaduu miti foonumaanuu daldalaa ta'uu dandeessaa barsiisaa ta'uu dandeessaa abbaa taayitaa ta'uu dandeessaa hojiiwwan adda addaa profeshinii adda addaa keessatti jiraachuu dandeessaa jireenya qananii qabu jiraachuu dandeessaa baay'ee carraaquu dandeessaa garuu kun hundi immoo yemmuu itti darbu ni jira atis ni duutaa qabeenyaan keetis yemmuu inni darbu ni jira isa booda'u. Egaa kanadha gooftaan keenya wangeela Maatiyos irratti namni kan foon isaatiif ta'u guuttate akkasiin amma kaastan investara ta'uu danda'a qarshii baay'ee lakkaa'uu danda'a jireenya gaarii itti tole badhaadhinaan jiraachuu danda'a kan hunduma guuttate garuu namni kan lubbuu isaa yoo dhabe maal isa fayyada an jedhames kanuma jechuudha gooftaan keenya wangeelaan kanaaf kana booddee maaltu jira jennee wanna yaadneef gooftaan keenya qabeenya duwwaa miti laftiif samiinis hin darba jedheera kanaaf wanna harkaa qabnu hundi hin darba bifti keenya hin darba namummaan har'a keenya har'a harkaa qabnu ni darba sachuweeshinii wan har'a keessa jiraannu yaadonni kun hundi qabeenyi kun hundi hin darba soo kana booddee maal eegna ree gaafii jedhutti yeroo dhufnu du'aa ka'umsatti abdannaa du'a booda jireenyi jira jenneeti yaadna isaaf dhamaana guyyaa guyyaadhan jechuudha. Kanaaf otoo ka'umsi jiraachuu baatee jireenya abdiyyuu hin qabu jechuudha. Gonkuma. Jireenyumti fooniitiyyuu isa lubbuu qofa miti. Jireenyumti fooniitiyyuu nyaachuun kee, gammaduun kee, dhuguun kee, horuun kee, badhaadhuun kee, fuudhuun kee, heerumuun kee, daa'imman horachuun kee, aangawoo ta'uun kee dhandhama hin qabaatu jechuudha. Dhandhama hiika qabeessa taasise natti fakkaata. Nama jireenyi nama al tokko waa'ee ani ka'umsi otoo jiraachuu baatee ani maala yaadayyuudha waa'ee jireenyaa jedhee yaada beekta. Maa jechuun ilmi namaa jedhamiti Efesoon boqonnaa 2 irratti waan gaarii hojjechuudhaaf addunyaa kanarratti uumame jedha. Okay waan gaarii hojjechuudhaaf uumame erga jennee wanna fooniin hojjennu sana akka hiika qabeessu taanu taasisna miti kiristaanummaa keessatti jechuudha. Jechuun hojiin hafuura waan nuti hojjennu addunyaa biraatti irra jiru. Asuma addunyaa dhuga kanarra jira. Jechuun barsiisaanis otuma barsiisuu bara hojii dhugoominaa hojjechuu ni danda'a. Daldalaanis otuma daldaluu abbaan taayitaas otuma biyya bulchuu qajeelummaadhaan biyya bulchee warra dhiibamaniif haqa isaanii baasee warra miidhaman akka isaan hin miidhamne gochuudhaan bara hojii dhugoominaa hojjechuu ni danda'a. Otoo garuu ka'umsi jiraachuu baatee hagafeete gaaris taatu, hagafeete hamaas taatu, hagafeete abbaa irrees taatu, hagafeete abbaa qabeenyaas taatu
jireenyi mataa isaatiin hiika dhabeessa ta'a yaada jedhuun qaba. Inni kanarratti dabaltanoo jiraate dabalaa isa booda gara qabxii itti aanutti ceenaa jechuudha. Dhugaadha walumaa gala abdii qofa otoo hin ta'in hiikaas hin argatu. Callisnee ma jiraanna jechuudha. Akkuma looniititti fakkeenya loonoo fudhanne marga ni nyaatu ni dhugu sana booddee homaa miti jireenyi isaa. Hankeenyas akkas ta'a ture. Waanumti waa walitti qabannee waa jiraanna jennu abdii wayii hin jiru ture. Kanaaf du'aa ka'umsi bu'uura hundumaati jechuudha fooniin eebbifamu. Egaa waa'ee du'aa ka'umsaa kana yoo kaasnu akka aadaattis Oromoon namni yoo du'u maal jedha bakka dhugaa deemee jedha. Warra immoo gaddan yoo isaan jajjabeessu isaa jiran nuyi bakka dharaa jirra. Kana booda nutu gara isaatti deeme malee inni gara keenyatti hin dhufu jedhu. Jechuun jecha ittiin nama jajjabeessan keessaa inni tokko namni suni bakka dhugaa jiraachuu isaati. Kana jechuun akka addunyaa dharaa kanatti wanti hundi bakka itti jijjiiramuu fi bakka itti badu yookaan bakka itti dagatamu yookaan immoo bakka itti raafatamu otoo hin ta'in bakka wanni achi jiru hin jijjiiramne bakka wanti hundi temporaal otoo hin taane permaanansiidhaan barabarummaadhaan beekamutti ce'ee jira jedha haasaa isaa keessatti. Kana mee ka'umsa wajjiniin wal qabsiistee akkamitti hubatta? Egaa kun maal nu hubachiisa? Safuun amma haasaan amma jajjabinna hawaasaa aadaa nama qabate ittiin wal jajjabeessu kun du'aa ka'umsi jira jedhee akka amanu bu'uura nu ta'a jechuudha. Egaa silumaa yeroo dubbatu inni bakka dhugaa dhaqe jechuun bakka dhugaa sana abbaan dhugaa hoogganu jira. Bakki sunis ammoo abbaa dhugaatiin hoogganamuu isaarraa kan ka'e bakka dhugaati. Fixeensa miti waan dhaabbataatu jira jenneetu kaas. Kana yeroo jennu immoo karaa wangeela keenyaadhaan gooftaan keenya wangeela Yohaannis irratti ani dhugaadha jechuudha jedhee. Bakki dhugaa suni kan dhugaa kanaati jechuudha. Kan kiristoosidha waan ta'eef namni gara sana deema. Kana qofas miti ammoo du'aa ka'umsi jireenya booddee akka jiru safuu hawaasaa keenyatti waan baay'eedhaan agarra. Dubbii isaaniitirraas ka'ee gocha isaaniitirraas ka'ee. Namoonni baay'een yeroo baay'ee du'aa ka'umsi jireenya booda duuta akkamitti jiraata jedhanii yaaduu danda'u. Gooftaan garuu waan hunduma dura eenyummumti isaanii uumamni akka isaan barsiisu taasiseera. Fakkeenyuma salphaa kaasuudhaaf qotee bulaan sanyii qamadii ni facaafata. Sanyii qamadii sana kan facaafatu deebitee naa biqilti yaada jedhu waan of keessaa qabu. Kanaaf du'aa ka'umsa jechuun deebi'anii biqiluu jechuudha. Du'uu booda jireenya argachuu jechuudha. Qamadiin sun yeroo facaafamtu fakkeenyaaf fannifamuu kiristoosiin wal bira qabne otoo laalle warri fariisonni barreessitoonni kiristoosiin kan jibban ayihuudoonni wanta irratti fannisan qopheessaniitu kiristoosiin fannisan. Akka sana qotee bulaan lafa irratti facaasu qopheesseetu qamadii facaasa. Yeroo facaasu sana ajjeesaa jira jechuudha. Qamadiin sun gaafa biyyoo uffattu hin bosbosti. Sana booddee garuu deebitee kaateetu biqiltee hin baay'attiiyyuu. Kanaaf du'aa ka'umsa gara kana ilaaluun hin danda'amu. Uumamumayyuu yoo ilaalle nutti himuu danda'a. Nutti himuu danda'a. Qotee bulaan qamadii facaafatu du'aa ka'umsi hin jiru waan isa jechisiisu hin qabu deebi'ee ka'aafi. Kana duwwaas miti rifeensa mataa keenya ilaaluu dandeenya. Sirreeffannee yookaan gabaabsannee guyyoota muraasa booddee deebi'ee biqila. Addannee sin biqila. Kuni du'aa ka'umsaa. Kana qofas miti qeensa quba keenyas ilaaluu dandeenya. Edda qorannee booddee gabaabsinee ishee xumurree guyyoota muraasa booddee garuu deebitee biqilti ishee. Kanaaf dhalli namaas akkanadha. Amala akkasii qaba jenneetu du'aa ka'umsa akka kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa waan gaariidha kan nu kaasaa jirtan barsiisaa dhugumatti egaa keessattuu waa'ee bakka dhugaa kana yoo kaasnu Oromoon abbaan bakka dhugaa kanaa gooftaa Yesuus Kiristoosidha kan jedhu kan natti himaa turtanii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti natti fakkaata. Ani dhugaas daandiis jireenyas jechuudhaan gooftaan Yesuus Kiristoos kaasee jira. Egaa waa'ee jireenya ta'uu isaas kaasaa jirra. Ka'umsi jireenya keenyaa jenneetoo duratti dubbachaa turre jira. Egaa Oromoonis aadaa isaa keessatti maal jedhaa? Dhugaan ilmoo waaqaatii jedha. Yesuus Kiristoos ammoo ilma waaqaati. Dhugaan ilmoo waaqaati kan inni jedhu sunii fi Oromoon jechuudha. Nuti immoo Yesuus Kiristoos ilma waaqaati jennee kan amannu akkamitti akka wal uumuu danda'u kan nutti agarsiisudha. Kana qofa miti waaqni dhugaa dhalee namni ammoo aadaa dhalee jedha Oromoon. Kanaaf waa'ee dhugaa wanni baay'een ni jira isa sagantaa biraa irratti bal'inaan haasa'uu ni dandeenya. Ani amma kanan ani kaase maalidha waa'ee ka'umsaa bakka dhugaa fi bakka dharaa jedheetu kan Oromoon aadaa isaa keessatti dubbatu waliin wal qabsiisnee haa kaasnu jedheetanii egaa kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa kan daawwachaa jirtan OCM'dha. Ayyaana du'aa ka'umsaa bara 2014 sababeeffachuudhaan sagantaa qopheeffannedha. Egaa ana waliin barsiisan akkasumas ammoo faarfattoonni ni jiru. Amma ammoo gara faarfattoota tan dhufa. Faarfattuu Magartuun obboleessa kiyya faarfataa Gammachuu kan meeshaa faarfannoo nu taphatu waliin jirti. Egaa waliin faarfannoo tokko nu dhiyeessite jechuudha.
eenyu kan qophaa'ee Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi eenyu kan qophaa'ee Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi eeyyee qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi eeyyee qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi Yerusaalem galuuf jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota Yerusaalem galuuf jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota eeyyee dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha eeyyee dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha jaalalli waaqayyoo guyyaa jimaataa fannoo irratti mul'ateera jaalalli waaqayyoo guyyaa jimaataa fannoo irratti mul'ateera eeyyee Yerusaalem nu galchuudhaaf biyya haaraa Yerusaalem nu galchuudhaaf biyya haaraa eeyyee Yerusaalem nu galchuudhaaf biyya haaraa Yerusaalem nu galchuudhaaf biyya haaraa eenyu kan qophaa'ee Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi eenyu kan qophaa'ee Yerusaalem ishee haaraa galuudhaafi eeyyeen qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi eeyyeen qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi qulqulloota wajjin mirga isaa dhaabbachuufi Yerusaalem galuuf jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota Yerusaalem galuuf jajjabaadhaa yeroo hundaa yaa namoota eeyyee dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha eeyyee dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha dhiyaateera dhufaatiin gooftaadha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa faarfannoo faarfattu magartuudhaan dhiyaate akkasumas immoo gama meeshaatiin immoo obboleessa keenya faarfataa gammachuudhaan nuuf dhiyaatetti danuu akka gammaddan abdiin qaba. Egaa dhaamsa guddaa kan dabarsudha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uunsaas Yerusaalem ishee haaratti akka galluu fi jireenya bara baraa dhandhamannuuf waan ta'eef faarfannoo kana kan nu dhiyeessanii amma immoo gara barsiisaa dammallaa shittan deebi'aa. Egaa du'aa ka'umsi akka walii galaatti kana fakkaata yoo jenne meegaa akka mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidootti immoo torban du'aa ka'umsaa kuni du'aa ka'umsa irraa eegalee haga gabata dhiqaatti moggaasa mataasaa qabaa. Achi keessatti immoo caqasoonni kitaaba qulqulluu seenaawwan kitaaba qulqulluu waliin hidhata qabanii ni ilaalamu. Mee kana laalchisee wanta tokko tokko immoo mari'achaa taafuuf. Egaa galatoomaadha. Waan tokko dubbadheen darba gara guyyoota kanaatti otoo hin siqini qulqulluu Yohaannis Afaan Warqeen waa'ee du'aa ka'umsa yeroo kaasu guyyoota kanaafis seensa bu'uuraa akka nu ta'uu fi amantaa abbootaa boqonnaa 67 irratti du'aa ka'umsi Kiristoos du'a kan ajjeesedha. Kana dura du'atu ture, aangoon kan du'aa ture, inni garuu du'a ajjeese. Du'aa ka'umsa Kiristoos kanaan waanuma maqaa du'aa jedhutu salphate. Duuti kana booddee namarratti aangoon qabu. Duuti salphateera. Seexannis ammoo boojuusaa dhabeera. Duraan olol jechuunsaa namoota hundumarratti aangoo agarsiisuunsaa lubbuu namaa si'oolitti
foon nama awwaalchatti bosbosuun isaa sun irra darbeera salphateera jedheetu yeroo inni dubbatu argana. Kanaaf numaayyuu beektonni mana kiristaanaa maal jedhu du'uusaarra akkaataa du'uusaa hanga jedhanii dinqisiifatanitti duuti du'eera jedhu du'aa ka'umsa Kiristoosiin. Kanaaf guyyoonni amma fuuldura keenya jiran du'aa ka'umsarraa kaasee hanga gabata dhiqaa guyyoonni jiran kuni guyyoota waa'ee makanaatti yaadannudha. Duuti salphachuusaa irra deddeebine yeroo itti dubbannu seexanni kufuusaa, aangoon seexanaa hidhamuusaa, boojuun seexanaa hidhamuusaa irra deddeebisnee guyyaatti dubbannudha. Kitaaba Ritu Hayimaanotii irratti Kiristoos gooftaan gaafa fannifamu sanaa kaasee gaddi gurguddaan seexanaa fi du'a irratti akka kufe isaanis waliin dubbachaa akka turan. Seexanni kana dura namoota bitaan ture, lubbuu baay'ee bitaan ture. Namoonni baay'een gara koo turanii guutumaan guututti jechuun hanga danda'amutti jireenyi hin turre. Amma garuu foon uffatee aangoo koo kan fudhate eenyudha? Waan an barbaadu akka nan hin raawwanne kan na dhoorku eenyudha jedhee yeroo inni dubbatu. Duutis ammoo namoonni ani awwaalcha keessatti qabadhee foon isaanii bosbosiisu hin jiran himee biraa. Eenyutu fudhate? Boojuu koo eenyutu booji'e? Mana koo eenyutu diige? jedhee yeroo inni dubbatu argina. Walumaa gala guyyoonni fuuldura keenya jiran kuni mistiraachoo duuti du'uusaa, mistiraachoo jireenyi moo'uusaa. Duutota irra hunduma irratti jireenyi moo'eera du'aa ka'umsa waan ta'eef kanaatiin hubanna. Egaa guyyaan jalqabaa isheen du'aa ka'umsatti aansitee kan jirtu wiixatni ce'umsa jedhamuudhaan beekamti. Maa'idooti isa jennu jechuudha. Ce'umsa jedhamuudhaan beekamti. Walumaa gala isaa ilaaluudhaa fi du'aa ka'uu Kiristoosiin amma Yohaannis afaan warqeen kaaseera akka jennee dubbanne Kiristoos hangafa du'aa ka'umsati. Du'aa ka'umsa booda du'a hin qabne kan ka'e Kiristoos duwwaadha. Du'aa ka'umsa inni ka'e kana booda duuti homaatu hin jiru. Kanaaf ce'umsa jennee kan yaadannu guyyaan wiixataa kun salphinarraa gara kabajaatti, du'arraa gara jireenyaatti ce'uu keenya bal'inaan guyyaa itti yaadannee dubbannudha jechuudha. Akkana duwwaa osoo hin ta'in immoo jireenya si'ooliirraa gara gannataatti ce'uu keenya. Gammachuu dhabuu, abdii dhabuu, garbicha seexanaa ta'uurraa gara gammachuu argachuutti, gara abdii argachuutti, gara ijoollee Kiristoos ta'uutti. Wangeela Yohaannis irratti akkuma nutti himame kana booddee egaa ani jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti garbichoota jedhee isin waamu. Ijoollee koo taataniittu aangoo ijoollummaa koo isinii kenneera. Egaa mootiin yoo moo'ee garbicha isaatiif aangoo laata. Akka mucaa isaatiitti ilaala wanna ta'eef mootii kan ta'e tulluu qaraanii irratti hanfannifame mootiin moototaa fayyisaan addunyaa aangoo mucummaa isaa ijaanuu kenneef kana booddee ceeneerra duuti nu bira hin jiru duuti iyyuu du'eera waraanni isaa iyyuu eessa jennee dhaaddannoo afuurawaa ta'een guyyaa ce'uu keenyatti yaadannudha. Maalirraa ceenaan jedhu qabxii bu'uura nama kaase sana salphinarraa gara kabajaa, ifarraa dukkanarraa gara ifaa, du'arraa gara jireenyatti ceene jennee guyyaa bu'uura isaatti yaadannudha wiixatni kun jechuudha. Egaa itti aansuudhaan immoo kibxatadha. Kibxata immoo akka bataskaana keenyatti kan nuti ilaallu Toomaas jenneeti ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 27 haga 29 irratti kan himame san. Asirraa gabaabsa yoon kaase waan gurguddoo lama baran. Bu'uurri seenaasaa yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee mul'ina isaatiin duuka bu'ootatti mana cufaa keessatti ituu balbalan baniin waaqadha waan ta'eef wanni isa daangessu hin jiru waan ta'eef isuma du'e sanatti utuu balbalan baniin otoo balbalan baniin du'aa ka'ee ture sanatti isuma harka Phiilaaxoosii fi harka warra hooggantoota lubootaatti hin baane sanatti isuma kaballaadhaan dhaame sanatti immoo du'a injifatee ka'uudhaan olitti mana du'aat mana cufaatti immoo to karri hin banaminiif ofiisaati seenee jechuudha. Waaqadha homuu san daangessu wanna ta'eef erga seenee booddee nagaan siniif haa ta'u jedheeniira. Yeroo sana Toomaas hin turre. Yeroo duuka bu'oonni mee kaleessa Ayihudonni akkasitti kan kabalanii, kaleessa Ayihudonni shimalaan mataa keessa kan rukutan kan kabalan, hancufa xuraawaa Ayihudonni kan irratti cufan, kaleessa nuuf jecha ba'aa keenya kan baate sun har'a mee du'aa ka'ee dhufeera. Nagaan sinii haa ta'u nuun jedheera innaan Toomaas amanuu dadhabe. Sana booddee gooftaan keenya itti mul'ateetu Wangeela Yohaannis 20:27 irratti hin amanu hanga hin qaqqabadhutti jedhee. Innillee koottutoo cinaacha koo isa waraaname sana qaqqabadhu ilaali. Harka koo isa mismaarotaan waraaname sana qaqqabadhu ilaali jedheeni. Innis qaqqabatee ilaale oo Egzii Amlaakee yaa gooftaa koo yaa waaqa koo. Akka foon uffachuu isaatti gooftaa koo jedheetu waame gaa kan nama olii gooftaa wanna jedhamuuf karaa hundumaanuu
akka waaqummaa isaatti waaqa koo jedheetu waame. Kanarraa maal baranna? Jaalala baranna isa jalqaba irratti. Mucaa koo qaqqabadhu mee qaama koo jedheeni. Namni qaama ofii miti jireenya isaa akka barru waan hin barbaanne jiraachuu danda'a. Seenaa jireenya isaa akka barru waan hin barbaanne jiraachuu danda'a. Kan hundumarra darbe kootu mucaa koo qaqqabadhu qaama koo jedhe. Kun immoo darbee icciitiidhaan akka bataskaana keenyatti yeroo nutti himamu luboonni Toomaas kan fakkaatan duuka bu'oonni duuka bu'ummaa duuka bu'ootaa duuka bu'ummaa Kiristoos kan hordofan luboonni fooniif dhiiga isaatillee qaqqabatanii harkaan akka nuu kennaniif icciitii guddaa bataskaanni keenya barsiistuudha. Jaalala irraa baranna. Kan biroo du'aa ka'umsatti namni amanne du'aa ka'umsa amanuu akka qabu hubanna. Tariitii yeroo amma keessa jirru kanatti warri amanne akkamittiin Kiristoos du'aa ka'uusaa amana qaqqabateeti jennaan lakki akkana dheera Toomaasiin yaa Toomaas atillee qaqqabattee amante miti. Tuun arginu warra amanan garuu akkam ayyaana qabeessota dheedhe. Kanaaf ayyaana qabeessummaa kanas barbaaduuf nuunis dabalatee itoon qaqqabatiin amanne wanna ta'eef namoonni du'aa ka'umsan amannes akka amanan bataskaanni keenya bal'istee guyyaa itti barsiistudha. Guyyaan Toomaas kuni inni dhuguma ka'eera. Maaliif gooftaadhaaf waan haaraa miti. Du'uunis awwaalamuunis du'a mo'anii ka'uunis waan haaraa miti. Sababni isaa waan itti ulfaatu miti. Du'as kan uume isa dhaga. Awwaalchis akka jiraatu kan taasise isa. Kanaaf waan ofii uume keessa deddeebi'uun wanta itti ulfaatu miti. Inumaayyuu namni waaqnu danda'aadha. Jabaadha. Waaqadhuma jedhee namni amanu du'aa ka'uun du'uun itti ulfaata jedhee yaaduun amantii dhabuudha malee Kiristoosiif du'aa ka'umsi yeroo dubbatamu wanta sammuu keenyatti nu ulfaachuu hin qabnedha. Waaqa jennee amanneerra yoo ta'e. Ni kaasname waa'ee kanaa dhumarratti guyyoota moggaasa isaanii erga ilaallee booda waaqa ta'e otoo jiru du'umsa akkamitti hubatama? Akkamiin wal simsiisuu dandeenya kan jedhu ni kaasna. Gara guyyaa ittaanitti nu ce'ee. Yeni egaa Toomaas kan akka kanatti yaadanna. Kan biroo ittaansee kan jiru guyyaan roobii immoo Alaazaar jedhamuudhaan beekamti. Bataskaanni keenya yeroo baay'ee yoo ilaalle kitaaba qulqulluu keessatti seenaa namootaatiin seenaa keenya baran. Waaqayyo namatti dhiyoodha kan jedhamu keessaa tokko kan akka ulfaanneef karaa namni hubachuu danda'u. Alaazaar jettee bataskaanni keenya kan kaastu wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti gooftaan keenya du'aa fi du'aa ka'umsis jireenyis anadha. Handu'aa keessa anadha jireenya kan kennus anadha jedhee akka dubbate san Alaazaar jechuun obboleessa Maariyaamii fi Maartaa biyya Biitaaniyaa kan jiraatu erga du'ee du'uusaa caalayyuu foonsaa awwaalcha keessatti erga bosbose guyyaa 4 booddee foolii erga kenne Kiristoos gooftaan gara sana deemee waaqni du'aa ka'umsas anadha jedheetu Alaazaariin yeroo du'aa kaasu arganna jechuudha. Egaa kanarraa maal barannaa? Du'aa ka'uun ni jira. Utuma biyya lafaa kanarra foon uffatee deddeebi'aa jiru iyyuuti namni du'aa akka ka'uu danda'u nu barsiise. Fariisonnis kan arganii amanan jedhamitiire inumaayyuu Ayhuudonni gooftaa fannisuudhaaf akka isaan kaka'umsa horatan kan taasise keessaa tokko raajii kana dhaban. Inni eenyu ta'eet raajii kana raawwata jedhanii silaa hubatanitti gammaduu qabu ture. Guyyaa sana garuu carraa namoonni fayyadaman jiru. Fariisonni saduqoonni du'aa ka'umsatti hin amanan. Du'a booddee jireenyi hin jiru. Gaafa garuu Kiristoos Alaazaar kaasee du'aatii isaan ilaalchisu hin amanan. Kana duwwaa miti Alaazaar yeroo du'aa ka'u maaddii gooftaa faana qooddachuu danda'e. Bataskaanni keenya kana icciitiidhaan tinsaa'ee zalla kibru yookaan du'aa ka'umsa kabajaa jetteetu nu barsiiste. Namni erga ka'ee booda inumaa jireenyi hin jira jennee kanaas of nu miti ganaa maaddii Kiristoos faana iyyuu qooddachuun maaddiin isaa gaasamee irratti galatadha ka'eetu ni galateessa jenneetu amanna wanna ta'eef Alaazaar irratti du'aa ka'umsi gooftaa akka ta'e du'aa kaasuu kan danda'u ajjeesuu kan danda'u Kiristoos Iyyasuus duwwaa akka ta'e waaqa jabaadha akka jennee kana qofa miti mee lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 6-7 irratti Waaqayyoon ajjeesa Waaqayyoon kaasa Waaqayyoo Si'oolii hin buusa hin baasa hin badhaasa hin deeksa kanarraa kaanetti mitiire ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo kan nuti jennuun jechuudha. Kanaaf hunda gochuu danda'uusaa waaqa jabaa ta'uusaa Alaazaar guyyaatti baran hunduma caalaa immoo du'aa ka'umsi akka jiru guyyaa itti hubannudha. Guyyaa roobii kun ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo kana xiqqoo ishee naaf ibsime maal agarsiisa akka aadaatti kan jedhamu kanaafi akka amantii keenyatti immoo hunda danda'u Waaqayyoo wajjiniin wal qabsiiftee wanni nu ibsitoo jiraatti. Egaa safuurraa yeroo kaanee hawaasni keenya Waaqayyoo yeroo waammatu inni jabaadha ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo jedheetu hubata. Kun maal nutti agarsiisa? Hunduma kan danda'u isadha. Ajjeesoo yoo jedhu ajjeesuu ni danda'a jechuudha. Ajjeesuu ni danda'a, kaasuu ni danda'a. Du'aayis kaasuu ni danda'a. Egaa kan akkamittiin karaa lama laalla. Tokkoffaayi akka nameenya namummaatti waanuma du'aadhuma waaqni kaasuu danda'a. Fooninis ta'uu danda'a. Namoonni kaases jiru waan ta'e. Kana caalayyuu garuu fageenyaan
namni bakki dhugaa jira jedhee amanu namni asitti du'ee bakka dhugaa sanatti ka'ee ni jiraata jireenya qaba jedheetu amana hawaasni keenya kana duwwaas miti egaa si'oolis hin buusaa hin baasas jedheetu amana indeeksa hin badhaasas jedheetu amana jechuudha indeeksa kennuus kan danda'u isadha fudhachuus kan danda'u isadha humni kan isaati jedheetu safuu kanaan dabalee ibsata jechuudha akkuma warra imaanaa kenneef Maatiyos boqonnaa 25 irratti inni makliitii tokko kennameef waan awwaaleef irraa fudhatamee akka inni darbatamudha miti kan taasise warra immoo bu'aa buufataniin inni badhaase jechuun ati kana booda garbicha gaariidha tajaajilaa gaarii tajaajilaa amanamaa jedheetu isaan badhaase. Sana malees gara gammachuu gooftaatti galtu jedhee firii buufachuu isaanii sanaan jireenya akka argatan gammachuu gooftaan jedhame egaa icciitii kabataskaana keenyatiin mootummaa waaqayyooti. Gooftaan gaafa gammachuu taasisu garbicha isaa hookaan muuda. Hookaan badhaasa gara gammachuu gooftaatti galtu jechuun sinan muuda sinan badhaasa badhaasni keessan kun immoo mootummaa waaqayyooti jireenya bara baraati jechuudha akkasittiin isaanitti dubbata karaa kitaaba qulqulluudhaan yeroo laallu immoo lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 2:6-7 irratti waaqayyo ajjeesuu danda'a kaasuu danda'a Haannaa jedha Haannaa harmee Saamu'eel karaa lamaan ilaaluu dandeenya ajjeesuu danda'a kaasuu danda'a yeroo jennu fooninis lubbuudhanis keessumaa immoo kitaaba qulqulluu safuu gara sanaan erga laalle karaa kitaaba qulqulluutiin foonis haa ta'u lubbuu ajjeesuu kan danda'u waaqadha foonis haa ta'u lubbuu kaasuuf aboo aangoo hanqabu waaqadha kan kaanii miti kanuma ofii isaatii iyyuu kanuma ofii isaatii isas dabala ofirratti imma nurratti iyyuu aangoo qabame uumama hundumarratti iyyuu aangoo qaba ofirratti aangoo qabaachuun isaa waan isaaf dubbatamu kanaafuu nu ajjeesuu yoo danda'e ifii isaa foon isaa ajjeesee too guyyaa sadaffaatti kaasuun isaa kaasuu ni danda'a maaliidhaaf hin dandeenyedha for strong reason jechuudha danda'amneef hin jiru waaqadha egaa kana baranna kanaaf gama biraatiin yeroo laalle egaa kan kitaaba Saamu'eel kanarratti barreeffame safuun hawaasa keenya ummatichi safuu kanaan jiraachaa ture amanaa ta'uu caalaa hanga waan kitaabarraa amane sana aadaa godhateeyyuu akka jiraate caalatti kan nutti ibsudha jennee tokko kan kitaabarraa amane ni jira lammeessoon immoo seera uumamaatti hundaa'ee yookaan immoo seera laphee isaarratti hundaa'ee waa'ee waaqayyo kan hubate sana falaasama jireenyaa godhateetu akkamitti akkatti jiraachaa jiru agarsiisaa jechuudha. Waa'eedhuma ka'umsa gooftatiyyuu amanuudhaaf gaa waa'eedhuma waaqatiyyuu beekuudhaaf duraan dursee lapheen kee kan sitti himu sammuun kee kan sitti himu fi naannoon kee uumamni akkuma walii galaatti kan sitti himu ka'umsa godhatteetu waa'ee waaqa foon uffatee sana gara hubachuutti dhuftaa jechuudha. Egaa beekumsi kun murteessaadha. Ajjeesoo, kaasoo, deeksoo, badhaasoo beekumsi jedhu yoo jiraate gooftaan Yesuus Kiristoos du'a mootee ka'ee jira lallabni jedhu ulfaataa miti hawaasa aadaa akkanaa qabuuf. Andu ini kaasa Alaazar isa du'e awwaala kaasee jira kan jedhu gaafa isa lallabdu inni oonni beeka aadaa isaa keessatti ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo akka ta'e akka salphaatti hubachuu danda'a jechuudha. Egaa amma wanni amma sirraayis fudhachaa jiru maalidha? Barsiisonni keenya lallabdoonni keenya gaafa ummata keenya barsiisan akkaataa kanaan safuusaa aadaa isaa beekanii waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos immoo aadaa sana walitti fidanii barsiisuun irra caalaa wangeelichi akka inni lafa qabatu onnee isaanii keessatti iddoo akka argatu lallabni isaan lallaban firii gaarii akka buufatu taasisuu danda'a jedhee tayyaadha. Yaada gaariidha kuni gabbachuu qaba jedhee waan yaadefanii waa'ee qabxii kanaa haa kaasnu jedhee tosii qabadhe. Itti fufi qabxii kaanutti. Kanaan ala immoo guyyaan itti aanee jiru guyyaa kamisadha. Kamisa Addaam jedhamuudhaan beekama guyyaan kuni. Suphee Addaam jetti harmeen tiyya kamisa kana jechuudha. Addaam guyyaa biyyoon nama taate jedhaniitu beeku. Addaam guyyaa biyyoon nama taate. Uumama Addaam isa jalqabaa sana yaadanna. Uumama Addaam isa jalqabaa sana Waaqayyoo waan hin jirrirraa gara waan jiruutti fidee biyyoodhuma biyya lafaa kanarraa bareechee miidhagsee nama bifa akkanaa qabaatu kana taasisee uumuusaa jalqaba irratti guyyaatti yaadannudha. Kanarratti arjummaa Waaqayyoos baran. Nuti amma beekan mana kiristaanaa qulqulluu seeraafiim kan jedhamu maal jedha nuti yaa gooftaa biyyoodhuma biyya lafaa kanarraa meeshaadhuma hojjennee itti fayyadamuu hin dandeenyu nu jalaa caccabu kanaaf sibiila filannaa ati garuu biyyoodhuma kana fakkaatu kanarraa nama kana fakkaatu bareedaa kana jireenya bara baraan qabu kana uumte jedhee yeroo dinqisiifatu arganna waan ta'eef tokko arjummaa Waaqayyoo kanatti huban lammaffaa fi inni ijoon immoo dubbii ka'umsaa wajjin wal qabatu waadaan Addaam raawwatamuu isaa huban seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti ati egaa siif dubartittii gidduu diina nan taasisaa ati mataa isaa rukuttaa inni koomee keessa rukuta jedhame sanyii dogoggoraa sanii fi sanyii Kiristoos kan dubroo Maariyaamiidhaan wal qabate sana gidduutti waadaa gale sanaan Kiristoos fannoo irra ba'ee kitaaba Ruutaa Hayimaanotii irratti akka nuuf himame seexana sansalata yookaan fuuncaa qilleensaatiin hidhee mirkoo jiru akka deebisu boojuu jiru akka deebisu gooftaan keenya maal jedheera waa mana namaatii dursanii fudhachuuf
abbaa manaa hidhuun gaariidha jedhee nutti dubbateera. Fannoorra ta'ee ifa fannoo isaatiin humna fannoo isaatiin humna waaqummaa isaatiin dursee seexana hidheera. Funcaa abiddaatiin. Kanadha seexannis kitaaba rutaa Hayimaanotii irratti akka nutti himame ani dhabeerame humna dhabeera humna kan na dhabsiisu eenyudha jettee dubbachaa kan turte. Erga sanaa booddee deemee boojuu seexanaan jedhaman warra waggoota baay'eedhaaf Si'ool keessa jiraachaa turan sana kan inni baasee jechuudha. Kanaaf waadaan Addaam raawwatameera. Dhala keerraan dhaladhee si fayyisa jedhee Qalaminxoos boqonnaa 2:3 irratti waadaa isaaniif galee ture. Gooftaan keenya amma kunoo dhalaan jedhame wangeela Maatiyos boqonnaa 1:1 yeroo dubbisu yeroo inni dhalaturraa sanyii namaa akka ta'e lakkaa'afii dhufa sanyii Abrahaam sanyii Daawit jedhe. Kanaaf nama ta'ee namarraa dhalatee kunoo mucaa isaanii han jedhamte qulqulleetti dubroo Maaramee irraa dhalatee waadaa sana guutuufiisa waggoonni 5,500 lakkaa'aman sun Galaatiyaa boqonnaa 4:1 irratti akka nutti barri xumuraa sun yeroo ga'e jedha. Barri sun yeroo ga'etti dhufee isaaniif fannifamee bilisa isaan baasuusaa guyyaa itti yaaddannuudha. Guyyaan jimaataa kun guyyaan kamisaa kun jechuudha. Kana malees wanti tuqnee bira darbuudhaa qabaan walumaa galatti immoo waa'ee guyyaa kamisaa yeroo haasofnu gooftaan kabaja Addaamirraa ulfina Addaamirraa fudhatame hunduma isaa deebisuu fi guyyaatti yaaddannuudha. Fakkeenyaaf Addaam gannata keessa yeroo uumamu bineensota ajajaa ture. Yeroo dogoggoru garuu sodaateera deebi'e. Gooftaan keenya kabaja yeroo kennuuf seera uumamaa boqonnaa 1:28 irra simbirroonni samii siifaa bitaman qilleensa keessas kan jiran qurxummiileen galaana keessas siifaa bitaman jedhee. Addaam garuu sana booda dadhabeera sana gochuu erga cubbuudhaan kufee booda dadhabbiin isa mudatee. Gooftaan keenya maal godhe? Beekaan mana kiristaanaa Yaaqoob Zasiruug maal jedha? Gochaan tokkoon Kiristoos foon uffatee lafarratti raawwate dubbii fayyina Addaamiin kan wal qabatudha xiinxalaati ilaalaa jedha. Fakkeenya wangeela Yohaannis boqonnaa 21:6 irratti gooftaan keenya yeroo qurxummii ajaju arganna duuba boota. Isaan barbaadanii dhabanii inni garuu dhufteetti asiin kiyyoo darbadhaa yeroo jedhu yeroo qurxummii kun kabaja Addaam sana deebisaa jira. Kana duwwaas miti wangeela Yohaannis wangeela Maatiyos 17:27 irratti gara gooftaatti duuka bu'oonni dhufanii yeroo isa dubbisanii turan qurxummii keessaa qulqulluu Phexros istaateerii fidee gibira akka kaffalanis yeroo taasisu argan. Qurxummii qofa miti waan qurxummii keessas jiru akka beeku. Kun gara biraatiin kabaja Addaam deebisaa jira jechuudha. Kunoo kana booddee hoogganuu dandeessaa. Kana qofa miti wangeela Luqaas irrattis kan dubbatame 8:24 irratti qilleensa sabboomeera gooftaan keenya. Maal jechaani jira Addaami? Kana booda qilleensa sabboomuu dandeessa. Badii dadhabbii irratti dhufe sana siif deebiseera waan jedhuuf walumaa gala arjummaa kabaja gooftaan keenya Addaamiif raawwate kan itti yaaddannudha kamis. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa kan daawwachaa jirtan OCM'dha. Egaati kan na waliin jiran barsiisaa Dammallaash akkasumas faarfattuu Magartuu fi faarfataa gammachuudha waa'ee ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa Yesuus Kiristoos akka walii galaatti fi akkasumas ammoo du'aa ka'umsarraa eegalee haga gabata dhiqaa guyyoota jiran ilaalaa waliin mari'achaa jirra. Egaa ayyaanni kan milkii kan gammachuu kan mootummaa waaqayyo dhaaluudhaaf itti qophoofnu akka nuuf ta'u gamanuma hawwii keenya isiniif dabarsina. Egaa faarfattuu Magartuunis nu gidduutti argamti faarfataa gammachuu wajjiniin amma ammoo faarfannoo isaanii dhaggeeffachuun dirqamataa kallattiidhaan gara faarfannoo isaaniitti isin ceesisa. Du'aa keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte du'aa keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte eeyyee galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo eeyyee galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo du'aa keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte
keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte eeyyeen galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo eeyyeen galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo du'aa keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte du'aa keessaa nu baaste jaalala keetiin nu waamte eeyyeen galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo eeyyeen galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenya OCM haga ammaa akkaan waliin jirtan abdiin keenya guddaadha. Egaa faarfattuu Magartuun faarfataa Gammachuu waliin ta'uudhaan faarfannoo nu dhageessisanii jiru. Dhugumatti faarfannoo baay'eetti namatti toluu fi gaabbiidhaafis nama kakaasu akkasumas immoo du'a ka'umsaan injifannoo arganne faarfannoo nutti agarsiisudha. Egaa faarfannoodhaanis akkamitti akka wangeela barachuun danda'amu qabatamaadhaan kan nutti agarsiise. Egaa gara marii keenyatti deebina jechuudha. Barsiisaa Dammallaash maalirra geenyerra jimaata irra geenyerra natti fakkaata. Jimaata jechuun egaa du'a ka'umsa haga guyyaa gabata dhiqaa guyyoota jiranii ilaalaa jirra. Mee jimaanni kun moggaasni isaa maalidha? Egaa akka barsiisa bataskaanaatti jimaanni kun moggaasa mana kiristaanaa jedhu qaba. Moggaasa mana kiristaanaa kana bataskaanni kan isheen moggaastee barsiistu dubbii ijoo barsiistu qabdi. Kana keessaa hunduma xumura isaas ta'uu baatu ijoo fi wanta gaggabaabaa wajjin ilaalla. Sababni isaa waa'ee mana kiristaanaa kana dubbatanii fixuun hin danda'amu waan ta'eef jalqaba irratti bataskaanni keenya mana kiristaanaa jettee jimaata du'aa ka'umsa booda jiru kan yeroo kabajju manni kiristaanaa dhiiga kiristoosiin bu'uuramuu ishee jala murteetu dubbatti. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti Waaqayyoo dhangala'uu dhiiga isaatiin kan bu'uure bataskaana koo eegaa jedheetu dubbata. Kanaaf bataskaanni yookaan qulqulleettiin mana kiristaanaa kan isheen bu'uuramte dhiiga kiristoosiinidha. Kun wantoota baay'ee nu hubachiisa. Namni qulqulleettii mana kiristaanaa tajaajilu imaanaa fi adaraa kiristoos akka ofirraa qabu. Kana qofas miti waaqummaa waaqatti namni amanu imaanaa waaqa eeguu akka qabu. Gaariidha. Dhiifama gidduutti addaan asii guuta. Durumayyuu mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Jechuun gooftaan ishee bu'uuresseera dhiiga isaatiin maal jechuu keenyaan dura manni kiristaanaa akkamitti hubatamuu qaba? Gabaabsaa ta'uu nutti maali? Gaariidha. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti manni kiristaanaa karaa sadii hiikama. Inni jalqabaaf inni jalqabaa walitti qabama kiristaanotaati. Kiristaanonni walitti qabamanii jechuun maqaa abbaa ilmaaf hafuura qulqulluutti amananii aangoo mucummaa Sillaasee warri qaban bakki isaanitti walitti qabaman walumatti qabamni isaanii waldaa ta'uun isaanii gartuudhaan gareedhaan jiraachuun isaanii mana kiristaanaati. Itti aansuudhaan immoo tokkoon laphee kiristaanotaa mana kiristaanaati. Bu'uura lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 16-19 irratti ka'e. Sadaffaa irratti immoo hiikni mana kiristaanaa gamoo mana kiristaanaati. Gamoo mana kiristaanaati. Kanaaf egaa gara dubbii keenyatti yeroo dhufnu moggaasichi waa'ee waldaa taasaamoo waa'ee gamoo taasaamoo waa'ee nama dhuunfaa taasisaa? Egaa moggaasichi waa'ee wantoota gurguddoo lama haasa'a. Walumaa gala isaati. Inni jalqabaa manumti kiristaanaa isheen gamoodhaan ijaaramte dhiiga kiristoosiin bu'uuramte.
hundeen ishii isadha. Achi keessattis kan waaqeffamu Kiristoosidha. Sirni waaqeffannaa mana sanaas sirna waaqeffannaa Kiristoosidha. Abboonni keenya yeroo jedhan seerri samii lafarratti hojjetame jedhan. Seerri samii kan Kiristoos sun lafarratti hojjetame kan ittiin tajaajiludha. Kanaan ala nuumti kiristaana ta'uu keenyaaf walumatti qabamni keenya nama kiristaana ta'uu keenyaaf tokko namaarraa kaasee jechuu kiyya hanga walitti qabama keenyatti bu'uurri keenya dhugaa dhararraa gara dhugaa salphinarraa gara kabajaa ba'uu keenyaaf kan kana akka taanuuf ittiin ijaaramne dhiiga Yesuus Kiristoos. Egaa amma ani waldaan kuni hundayyuu ni hammata jedheetan yaada. Waldaan mana kiristaanaa jedhamu ofii isaa keessatti miseensota ni hammata. Miseensonni mataa isaatiin galma qulqullinaati yoo jenne qaama mana kiristaanaati jechuudha. Miseensonni manni kiristaanaa qulqulleetti yoo taate qaamni isheetis qulqulluudha jechuudha. Nuti qaama isheeti miti illee qaama mana kiristaanaati. Qaama tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoos mataa isaarratti kan hojjetamte jechuudha. Galma qulqullinaas yoo jennu meeshaalee qulqulluu mana kiristaanaa keessaas yoo kaasnu qulqullinni kun kan maddu akka waliigalaatti fayyina waldaa kanaatirraayi. Kanaaf waldaan kun waa hunda of keessatti hammachuu danda'a. Citii samii dachiirratti mul'ate kan jedhamu sanas akkasumas immoo namoota qulqullinaan jiraachuu qaban gaabbanii gara Waaqayyootti deebi'an warreen qulqulloota wareegamtoota warra lubbuudhaanis qaamaanis fooniinis nurraa adda ba'anii jiran akkasumas immoo asitti immoo fooniinis lubbuudhaanis nu waliin tajaajilaa jiran hunda kanayyuu waldaan kun of keessatti naammatu more broad natti fakkaataa jechuudha fani. Sirrumadha. Ni hammata hunduma isaatu maali akka amma bu'uurarraa kaastan walitti qabama gaafa haasofnu kan walitti qabame namni dhuunfaa jira jechuudha. Isa kaasne sana nuu deebisa. Waa'ee walitti qabama waa'ee waldaas yeroo haasofnu galmi waaqeffannaa jira waaqeffannaan ni jira fooniif dhiiga gooftaa fudhachuun ni jira iccitii raawwachuun ni jira maal jira kun hundi waldaa keessa jira hunduma isaanii hawwata jechuudha. Kanaaf isheen kun egaa waldaan kun walitti qabamni kun dhiiga Kiristoosiin bu'uuramuusaa jala burtee kan itti barsiistudha. Kanaaf gamuma kanaan ilaaluunis kan danda'amu waldaa kiristaanotaa ari'achuun illee waldaa kiristaanotaa irratti daba yaaduun illee waldaa kiristaanotaa irratti tajaajila isaaniitti haa ta'u jireenya isaaniitti gufuu ta'uunis walumaa galatti Kiristoositti gufuu ta'u akka ta'e bu'uura kanaanis hubannee darbuu dandeenya. Kan biraa qabxii ijoon nuti kaasnu guyyaa manni kiristaanaa jennee ilaallu kanatti guyyaa manni kiristaanaa qaama Kiristoositti taatedha. Efesoon boqonnaa 5:21 irratti manni kiristaanaa dhiqamtee dhiiga isaatiin qulqullooftee qaama Kiristoos taateetti. Elaa uumamarraa yeroo barannu namni yeroo uumamu mataa tokko morma tokko sanaa gadatti qaama baay'ee akka qabu ta'etu uumama. Kitaaba qulqulluu irratti Efesoon irratti qulqulluu Phaawulos mataan mana kiristaanaa Kiristoosidha nuun jedheera. Mataan Kiristoosiin mormi tokkittiin immoo qulqulleettii mana kiristaanaa tokkitti fayyinaaf kan nama geessistu. Kanaa gadi kan jiran qaamonni baay'ee akka ta'an miseensonni mana kiristaanaa immoo waldaadhanis kan jiran maaliinis haa ta'u baay'ee akka ta'an sirnuma uumamaarraallee ni hubanna. Guyyaa manni kiristaanaa qaama mataa tokkicha jala morma takkittii jirtu morma takkittii jirtu jechuudha qulqulleettiin mana kiristaanaa. Kanaan alattis immoo dubbiin ijoon guyyaa kanatti kaasnu walitti qabaan mana kiristaanaallee Kiristoosidha nuun jedha Efesoon 2:19 irratti. Mana kiristaanaa kan walitti qabu mana kiristaanaa kan gaggeessu mana kiristaanaa kan hoogganu soga eebbas kan kennuuf Kiristoosidha. Inni eenyudha hangafa du'aa ka'umsaa sanaa jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa waa'ee du'aa ka'umsaa irra deddeebitee kan isheen dubbattu walitti qabaa isheetu isa bara baraaf du'a moo'ee du'aa ka'edha wanna ta'eefi bu'uura kanaan ilaalla. Kan biroo qabxii ijoon nuti kaasnu egaa hordoftoota qophii keenyaa turtiin barsiisotaa fi faarfattoota agartan waliin qabnu kana fakkaataa sagantaan keenya hin xumuramne kuni kutaa tokkoffaadha. Kutaan lammaffaa ammoo guyyoota itti aananitti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Egaa nuti walaloo tokko isin affeeruudhaan har'aaf kanumaan nagaatti isiniin jenna. Hora du'aa fi ka'umsaa Galiilarraa ka'ee hoolanni hora ga'ee du'ees du'a moo'ee hoolonni akkasaa qutsuuwwan isaa dhagahan oduusaa isaanis guutuu biyyaatii dachii bultoo gadaatii lafa bultoo ayyaanaatii ba'anii hora dhaqu ga'aan mareeyoo jedhu margaaf daraaraa fuudhu daakanis burraaqu kolfanis bashaqu afuuraan dammaqu kitaanirraa hiiqu gara cuuphaatti ce'u wangeelatti fooyya'u bishaaniin bishaasha'u cuuphaadhaan qulqullaa'u kanaanis yoom dhumaa cubbuun ni didima dhugaan of galaafatu addunyaa obbaafatu
lubbuu of baraarratu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.